نبروا بيك تجاجل من الحين جرابا تجاجل بيرو نكسر قدي باسنين كنبر نجولة بقدي باسنين كنبر ربي كم بيك قدي باسنين كنبر برتيو كبارتا سكتنا وكن مود بكم سين ولا تسين نفي ولا كبر بونه في لمن كنجل شنو هجينو يومين يجولة تنو يو أمان ترى بقدي تنو تروفتني بريو أكلي كبارتا فيش تبغى تانو أجتنو كني كنا ممتوى تكلم نعند كينيا تك سنجر أدوما تبغى ويا كنا مسدي أفشاني غرغارو بينو مكروم سنون تنو تاي ميجون باسبورت نشي أدوما نمادام يجوز تجلا أدوما إنك أبو ويا مادام كانسليشن يشيل لك أسست الرافد البوليسي دلالة إما شيء ترى تقولي أنت كملوا سلكين أسا أول إما مجوا سنة ترى قال لنا ربي إنقدني بوليسي تدولة باسبورت الرافد كانسليشن يكنني أما هو جي بريد الشيء قال ربي من أكسي إيه في يوم قال لي هجام إجولة يوم قال شو من قال شو من ربي إيه بتشي لكن أكثر عشان تقول تك ويا سنفاني تتين ديش ترى هم بس أدينا كني تيجي मेरा बिस्किट तागर से घर में चौथ में बीजा मल ना हो जाता मु मालिक का इंजरू पासपोर्ट की आज आगे दिखा ए इंजरू पासपोर्ट अम मादा में लोग से आदम पासपोर्ट या ट्रांसलेशन फट सकते थे बासी तक ना ब्राइड लो फिर बासी तक आसानो और फाक असि फट तक गलगल ना ब्राइड बरी लम था तो जी गल अम्मा अरबन या फुशन जरबनी मुताते जस्ती पासपोर्ट नु फिदा आदा वरकत राज किसना नुंजदा माल नफ्से रसी ट्रुत गलिका कस्टमर उगामे कनवार का जरू achuma passport shiradu mate embassy jira embassy da hodu fe ojje kisto fi jenne tikko munnu ko jedani mal indo bakka achuma saratanga sene qayra isa hin qab isa mota na barbadu oluttu ka ani sister ifan do argitani godde alus giddu sene tasgabbese galani rabbi badini lip guyya shan cancellation rawo duma jiru passport ni ufuf setani amma guyya shan kesatti me rabbi sin ta agarsisu police clearance no yu guyya lama gafata asli mo kidame sabban hiddu jira lala adu amusif atlat fakati wonu fe adu amusif at passportation amusif at turbanat rabbi kam be turbanat lak amusino visa ni shika be turbanat passport ni shika furat adu amusi galgal fi dirat kan kete ishferida qofan guya sanaka be kuna garra kan gadadis ya dia ni fatina ka blog bot nambe ka kasastet rafatte guya na fe guya me guya shari asin kidame sabban ni kete jir kidame sabbata visa na apply na mata embo system ni ngam clearance jir bodde sistari kota na mato ko kan kam wanda ka wora clearance kota san disne kota mi chotna baka san busne azhama biron ki wora jolle visa mo zahama kam brada ne yora pikambe kota na mato ko basne na brati kenene jollu matenya halkan to ko kesat no police clearance shi fi efi abus magalgala san adu masan halkan saati jarat mu agreement apply gore fi agreement bo male visa ni bo jum'a ganama mo malin na bay agreement ni ba asali mo da mo saati demi afu bo da ba visa torbana ka kidame visa shiona ba qofanu natijabati anna fayas e natijabati mi josu dama biri di ba afu ngabdu kan wonno di ba afu shantama kan clearance rabbi kam be ko politiya tugutaf opletiti tugutaf gafa da mo safu atinu kan tejenen no shi da yu bakka biri qabda janna romi kiyan qabu ni tiyat lenimu isrum tnafiqato da mo safu da sinin kenne kana jala woni no dubban nanju imu mashiftu halkal asadi walkan afu bulle ana polititi ya ora biro jenne akaste kulum chori kislu so do kan kisla ko hom sen fakata kan blokta ana visa torbana dam base fi sambani buru kese jira ojja dura torbam iftani jettu kali to pankise visa fi tefi galata shi nama galata ifatto do argitani man musakesat no akati visa shoji tamefi kana fawo gargaru yo hoji galchino bas cancellation no sininje kana ma cancellation bas fratani ufta sari katat moji galtani bu konna sammu no imale kam majruna tanuba yo tikatna ma to kofana barji ato koji ala ma ul majnuna ta asli gale jramitinna kana sin gargara garu so bannati dem no hojettan si shawar no hojettan akana go no hojettan no ma biya kana ke tonga ko dani wolo je sira biya kana sa ratti bar ecine be nala nama duga dan demu nama gargara mu nama shawwadu nama atallalu demu akka ila akka laboratory akka mat be na akka laboratory la dum ma ijma lalle be kandas je obuleta hiyata matin anfana satto je rabbi kan be goga kan kudani ol biya kana jira nan to ko mafia da kan yatta be biya kana jiru jullete malif ibidda kuma na argita kan hundi kenya dursine bekna kan mutlal nama duga da de kana fu wudde yo nama duga da de tay cancellation fudadu passport fudadu sura kasina ergi taxi si faderga bri taxi hojjette kafalta hoji singalch kana bicha sigargaru danda ashi ara rakko ka buketan kulo folo si gem sejra ishi hado ko waka yusi agargaru fudi jabado telle lalla finito
እሺ ወፍት እንጂ እሺ አዶጎ ኢትፉፊ አያት አከሚ ነጋድ አጅርቱ ጅራግለታ ዋቃ አከሚ ማገጅራተን አሚነትስ በገጅራት ያዶጎ ማን ሲገርጋሩ ሁጋ ማሻአላ እዱ ተከነማ ገመቺስተኒ አኒ ሱድ አረቢያ ጅራ ሲስተሪን ኮቲ ሱድ አረቢያ ጅርቲ ወሉማ ቂጠ ዱፍኔ በይተኒ ዘን achi bakka mi'attiin tun haga dhufteeyyatti ammoo waggaa tokkoo fi ji'a tokkoffaa keessa jirti. Gaafa awwala duraan dhufteeyyattu gaafa isiin dhuftee ji'a afurii maadaamii isii maal jetteeni iqaamaallee baastee fi kaateeti deebitee marfee ji'aan fudhattaa deemtee jetteeni. Marfee maal? Himbeeku ani marfee kana himbeeku ani marfee fudhattaa jetteeni jennaani akkamiin marfee fudhatti jedheeti anamma marfee hin fudhatin jennee marfee diddee bakka si muyatti wayii nama afaan beekutu nama waggaa dheeraa biyya kana taa'ee jira isii itti dubbadhu jedheen innaa isiin illee darbitee marfee yoo kama dawaa ta'uu danda'a dhiisi haa fudhattuu naan jette lakki hin fudhattu marfee kana yoo feete haa galchituu jedheen achi amma bakka yoo feete galchii jedhe ani gaafuma sanitti afaan baasee feetu galchii bakka jedhe muyattiin tun halkan keessatti sa'aatii 3 bichaa rafti. Yoo isiin dalagaa xumurtee jette wallahi giddaa yoo dalagaa isiin xumurtee jette maskootii qulqulluu kana fooddee irraa baasisiiftee isa kana walawwalsiifte. Dabartee uffata makiinaan jechuudha isbaalaa kana guutaniitti raasa obboleetti isi raasa irraa guuraniitti fidaniitti kana dalasiifti dalagaa yoo xumurte miyattii kana guutuu isiin osoo akkana jettee na himatu namni gaafa biyya ormaa dhaqe dalagaaf bahanii obsii jedheen obsii akkasumatti taa'ee obsii jedheen itti kayyaanillee inni gorsa bakka shabakaa kana keessaa sa'aatii 2 qofa kennitiif shabakaa. Tole sa'aatii 2 kana yoo si kennite waan guddaadha alhamdulillah jadi taa'i jedheen tole jette akkasumatti obsitee gaafa rahmadaana natti bakka na himuu sodaatte muyattiin jecha kana keessa maannaan jedhan jette hiqaa tokkochisi harkaa lafa buunaan akkanas si qallanaan jedhan jette wallahi jechoodha ani hedduu tokko qalbiin tiyana cabdee bakka achi bakka siqa akkana morma na mudhisan jette bakka saudiidha bakki kun suudiidha an sauduma kana ijoollee teenya maa ergitu kini bakka akkas sauduma kana dhiisaniitu uummatee jechaa wanni saudii kan irra dhagamu heeriin baay'een hin jiru argaa jirti silaa anis haadha kootitti muufis abbaa kootitti muufis ani haati koo hedduu takka garaa laaftii haati koo aarsaa guddaadhaan nu guddistee jirti. Deebiitti ani haadha kootitti muufi miira haadha kootiitii fi fayyaa haadha kootii tiksuudhaaf waa hedduu ta'eera waa hedduu obseerallee isii miti rakkoon har'a gayuyyuu hedduu obseera rakkoon har'a gaya nama tokko jedhe himadhu maaliifi haati koo hedduu takka nu faana cinqamti. Ni amma kan ishii nutti miti udde ayaatiiti amma dhimma ishii nutti mi maalirra jirti amma dhumni ishii? Amma dhumni ishii bakka namitti fuutee mana biraallee seensiftee achi dalasiifti gaafa sooma hiikaa obboleetti warra guutu irraa qabanii gangalchanii irraa jissanii dadhabanii bakka achi irra narraa qabanii dadhaban jette gaafa sooma hiikaa innaanti iyyuu narraa qabanii dadhaban jette achi bakka narraa qabanii dadhabanii achi asillee deebiteeti narraa qabanii dadhaban jette bakka mana fincaanii wanti isi irra loltu dalagaa manni isi uummanni itti yaa'ee dhufan mana fincaanii kana ganama akka lafaa ka'een qulqulleessa mana fincaanii kana qulqulleessee guyyaa sa'a 7tti osoo irafti sa'aatii takkatti iraftiin fudhattu meetti tanaan kennituufi achi meetti guyyaa sa'a 7 qulqulleessee ka'ee sa'aatiin kun amma galgala achi deemaa raasiyaa sadaffaa seenii qulqulleessinaan jette hiikaa kana kan itti nyaatanii kan guutuudha uffata miicaa ennaa tokko uffata miicaatiin hiikaa kana qulqulleessaa jira achi bakka dhiifama
lama miira keessa seenne. Achi bakka osoo maanii uffata miidhaatiin harka tokkoon dhiqaa kana miicuu jiru. Akkamitti manni fincaanii hafuura nadhayaaraa akkamitti dhuftee hin miicinee naan jette tole hin miica. Meeshaa saamunaa fi kilooroksiin itti naqee jira qulqulleesseetu ka'a jedheeti yoo ani amma hiikaa xumuree ka'ee akkana gaggara gale. Kama barri aforna dhufte argeeyyatte kamanarraa gangalchanii jissanii qaban. Achi bakka gurbaan kunillee fidee wannaa wayii duulaaba gubbaa maxbakaa keessa waan akka wannaa ta'eeti adii wayiiti adiidha inni nu duulaaba gubbaa ka'eeti yoo wanti kun gubbaa kanatti addaate si ajjeesaa akkana si godha naan jedhee nan mul'isa jette akkana si ajjeesaa naan jedhe jette. Achi amma ta'e isin tana na himte isin jennaan bakka ani garaan na badee yoo du'allee taate namni yoo du'allee taate reeffa namaa argata an bakka maatitti illee hin hima. Birrii ji'a sadiittu bira jira birrii tana uf biraa ergiiti birrii uf biraa ergii ka'iiti na ergii lookeshiina bakka jirtu jedheen. Silkiisi mataa miila wal ufirra hidhaniira ufirra bananiira silkiisi lookeshiina na ergiteeti lookeshiina si na ergite kan imoo biraa irra sheer godheeti uf dallati uf biraa jedheen. Achi eennamu yetti achi uf biraa dallatte maali kunii naan jedhan jette maali kunii naan jedhan jennaan ima cadhisi jedheenan yoo isaan illee waasin jedhan cadhi jedheen bakka dawwaladhu foolisi dawwaladhu waan biraasii gochuu hin danda'u miidiyaa kanarratti illee ba'ee dubbadhee haati ta'e kana argitee qalbii cabdi osoo anu abbaa kiyyattuu dubbadhee haati ta'e darbii dhageettee sababa kennaaf qalbii isii cabuu irra obsii jedheen bakka mana kanaallee gabbayee baduu jennaan qaraaniin akkamitti bachisiisuu shi jedhee ka'ee deebi'eeti hin baddu mana sanii baatee rakkoo biraarra gahuurra ittaa jechuudha jedhee bakka akka nama tokkooti itti ka'ee mire. Amma dammootu fuudhanii baadiyyaatti fidaniiran baadiyyaan sun deebi'ee amma shabakaallee irraa cufteerti edda sa'aatii tokko wadhakkaa wayii shabakaa banteefi shabakaallee irraa cufteerti bakka ani wallaa hedduu takka cinqamee jira. Ani meeshiiti maanna gorsitanii akkam godhinaan jettanii. Amma laal dogongorri guddaas hidhattee miti dogongorri guddaas mijoomtuni waan hunda sitti machaa turte. Ati warra Itoophiyaatiif rifatte. Warri Itoophiyaa oduu arginu rifatu warri Itoophiyaa oduu arginu jalaa miidhamu warri Itoophiyaa har'a kan oduu arginu miidhamaniire. Furmaanni atachumatti oduu shabakarraan cufin oduu mana fuudhanii baadiyyaatti hin galchini waa baay'ee godhuufii dandeecha turte. Sigalee raamite ati garuu jechoota kee kana hunda keessatti akkuma isheen achitti duutumatti obsi hojjedhettaan maaliif gara biyyaa akka galchan ishiin gorsinee ture birrii akka qabdini egaa ati dhuguma buleetti ta'e tana rifatte ta'e ogashiidhaa naatu ta'e birrii kana manatti akka biyyatti ergadhu jettuuni tikkeetti birruma keetillee ta'u muranii biyyatti si haa galchaniitu caala.